Oromo lives matter. Oromo lives matter. No justice in Oromia. No justice. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. 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 No peace in Ethiopia. No justice. No peace. No justice. No peace. No justice. No peace. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. UK government. UK government. UK government. UK government. Stop supporting. Stop supporting. Stop funding. Stop funding. Stop financing. Stop financing. The dictator in Ethiopia. The dictator in Ethiopia. The dictator in Ethiopia. The dictator in Ethiopia. The killer in Ethiopia. The killer in Ethiopia. The murderer in Ethiopia. The murderer in Ethiopia. The liar in Ethiopia. The liar in Ethiopia. The killer in Ethiopia. The killer in Ethiopia. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. The Prime Minister of Ethiopia. The Prime Minister of Ethiopia is a killer. Is a killer. Is a butcher. Is a butcher. Is a lion. Is a lion. Is an oppressor. Is an oppressor. Is a murderer. Is a murderer. Stop funding. Stop funding. UK government. UK government. UK government. UK government. Stop funding. Stop funding. Stop funding. Stop funding. The killer in Ethiopia. The killer in Ethiopia. The dictator in Ethiopia. The dictator in Ethiopia. The liar in Ethiopia. The liar in Ethiopia. The liar in Ethiopia. The liar in Ethiopia. Innocent people are getting killed in Oromia. Innocent people are getting killed in Oromia. In Oromia. Innocent people are getting killed, are getting murdered, are getting butchered, in Ethiopia. Ethiopian government must be questioned. Ethiopian government must be brought to justice. No peace in Ethiopia. No peace in Oromia. No peace in Oromia. No peace in Oromia. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. Organization of an authority. Oromo lives matter. 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 We matter. We matter. Oromo people matter. Oromo people matter.
a killer. Abiy is a killer. Abiy killing Oromo. Abiy is killing Oromo. Oromia is bleeding. Oromia is bleeding. Oromia is bleeding. Oromia is bleeding. Down, down, Naftanya. Down, down, Naftanya. Down, down, Naftanya. Down, down, Naftanya. UK government. UK government. Stop supporting. Stop supporting. Ethiopian government. Ethiopian government. UK government. UK government. Stop supporting. Stop supporting. Ethiopian government. Ethiopian government. Ethiopian government. Ethiopian government is killing women. Ethiopian government killing children. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Sri Lanka. Sri Lanka. Oromia kesa. Bukayu kaba. Bukayu kaba. Sri Lanka. Sri Lanka. Oromia kesa. Oromia kesa. Bukayu kaba. Sri Lanka. Sri kesa. Bukayu kaba. Sri Lanka. Adama kesa. Bukayu kaba. Era jitu. Jitu. Era jitu. Apa kabar? We demand justice. We demand peace. We demand peace. Free Muhammad. Free Anta Borana. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free all Oromo political prisoners. We demand justice. UK government. Stop supporting. The killer government in Ethiopia. We demand justice. We demand peace. UK government. Stop supporting. The killer government in Ethiopia. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Our lives matter. Our lives matter. Oromo lives matter. Oromo lives matter. Oromo lives matter. Free John Muhammad. Free John Muhammad. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Shamsuddin Taha. Free Shamsuddin Taha. Free all political prisoners. Free all political prisoners. UK government. We demand justice. We are UK citizens. Our brother, our sister, dying in Ethiopia. UK government, please do not fund.
Move that over to there, so you're projecting this way. Any problem? No problem in Nigeria. UK government, please do not. Bana deralle asin gode ada dami tram india munannu india asin arka bana moda atati bane aibu jela okay toma please worry active ka we demand justice we demand justice we demand freedom we demand freedom UK government please do not support Jakila government in Ethiopia. Ethiopia Prime Minister Abiy Ahmed killing our people. Ethiopia Prime Minister killing honest citizens. Ethiopia Prime Minister Abiy UK government, please support the Kenya government of Ethiopia. We demand justice. We demand freedom. We demand equal. Justice for our daddy.
We demand freedom. Our brothers are being arrested by the killer government of Ethiopia. Justice for all. Justice for all. Justice for all. Justice for all. Free John Muhammad. Free John Muhammad. Free John Muhammad. Free John Muhammad. Yeah, pretty good. One better. Justice for Adali! The killer government in Ethiopia. Ethiopian government is a butcher. Ethiopian Prime Minister is a killer. Ethiopian government is a dictator. UK government, stop funding. Stop funding. Stop supporting. UK government, stop supporting. Stop supporting. Ethiopian government. Justice for Adali. Justice for Adali. Justice for Adali. No!
keessan amantaan addaan nu qooduu hin danda'u. Qeerroo sagalee nu kenna qeerroo sarree qeerroo sarree Jawar Maluda Jawar Kutere Kamemi Wali kena tiga lama jirani Wali terkait qeerroo fi qarree wal beekna sa'aatii chini nakalla आगे से यो बर्बाद नहीं शुरू से यो बर्बाद akka beekani akka abbaa mee waan beekau na dhoguun nan mana galee Sabab sana mi to kofunto Oromo ajese Mori sabab sana mi yo jaliftan Borulle Arralle sabab mi lagi yang pulisan हमारे पास नाम से कहने पर बात है सबब सबने भी कुछ अरे नगमम जारम नगम योरमोइस कसिका मगारा बोलाई मगारा नगमाने बेदरालिजिम इंगरबालन नंतैया मिंगिजन दरासुम आयोनम इथियोपिया लोरोमो Gadal, Sigma, Zarem, Sidamam, Iyamodano, Somalem, Iyamodano, Iyamodano, Filasi, Karre, Kanjagara, Iyamodano, Inga, Oromo, Isnagarlai, Iyamoda, Filasi, Kenya is Salam ይፈልጋል እኛ ዛሬ ጀምሮ በሰላምም የፈለገ እንመልሳለን ቄሮ ጅርቱ ቄሮ እንድረዳ ጅርቱ ቄሮ ጃልመሮ ጅርቱ ቄሮ ጃለኒ ጅርቱ ቄሮ ማዳው ጅርቱ ቄሮ ብሩሶ በሩ ጅርቱ ስለዚህ ኦሮሞ ራሱ ጅዶ ይኖራል ሲዳማም ከኛ ጋር ነው ወላይታም ከኛ ጋር ነው ሀዲያ ከኛ ጋር ነው ቂማንትም ወላይታም እኛ ራሱ ችለን ጀዋር በቀለ ገርባ ለሚገኛ ዳዊት ኢብሳ እናወጣለን Orang satu masih tinggi, akan kamu ada kata, please, wali mahal kita ada kata. Yes. Qeerroo jirtu jira qarree jirtu jira qeerroo jirtu jira qarree jirtu jira Biri Baqqalee Garbaa
Viva Calagarba! Free Jawar Mohammed! Free Jawar Mohammed! Free Jawar Mohammed! Free Jawar Mohammed! Free Hamza Borana! Free Hamza Borana! Free Shamsuddin Taha! Free Shamsuddin Taha! UK government! UK government! UK government! UK government! Stop supporting! Stop supporting! Stop funding! Stop funding! The Kira government in Ethiopia! The Kira government in Ethiopia! Ethiopian government! Ethiopian government! Is the Kira! Is the Kira! Ethiopian Prime Minister! Ethiopian Prime Minister! Is the Buddha! Is the Buddha! UK government! UK government! UK government! UK government! Stop supporting! European government! One night, it is one night with one something. Wait, left. Stop supporting!
Down, Abiy!
Sharenya. Downtown Sharenya. Downtown Nafenya. 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 Downtown Sharenya. Downtown Sharenya. We want justice. We want freedom. Abiyama must go. Abiyama must go. Jira.
Ayyee kam jirtu dhaggeeffattoota OMN baala jiraatanii har'a ammoo akka argaa jirtanii hiriirri Manchester magaalaa UK keessa magaalaa Manchesteritti gaggeeffamaa jira. Har'aaf ammoo keessummaa nama muraasa isinii qabadhee dhiyaatee jira. Mee as dhiyaadhu gararratti. Mee maqaa kan keetirra? Ani maqaan kiyya Abdii Amaanoo jedhama. Kan jiraadhu magaalaa Hull City'ti. Achirraa dhufee bakka hiriiraatti si arge saniifuu mee akkamiin ilaalta hiriira har'aa kana maaliif as jirta gammaatti? Hiriira akkuma ji'a lamaan addaatti fi guyyaa muraasaan dura jalqabnetti urga gaafa agartee Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee ittaanii agartee hooggantoonni keenya hooggantoonni akka Jawaar Muhammadii Baqqalaa Garbaa fi namoonni kaawwan urga hidhamanii irraa qabnee keessaa fi alaan hunda dandeenye dhufaan mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhuu fi waadaa seenneetiin baanee jirra. Haaluma saniin hiriira kanaan dura magaalota biraa irra gaggeeffame irratti illee argamnee sagalee keenya dhageessifnee bakka adda addaatitti sadarkaa guddaatti dhagamiinsa argannu deemnee jirra. Hadhallee hiriira as waan jiruuf bifuma kanaan hiriiruma kana irratti argamnee uummata keenya wajjin taanee uummata keenya agartee kabiyyaa saniif sagalee tokko bakka kana argamneetiin jirra. Kanatti jirra jechuudha. Okay, mee gammaatti hiriira baay'ee UK keessatti hiriira hedduutu gaggeeffamaa ture keessattuu London keessatti yoo xiqqaate marsaa shanjaa fi imbaasii guruufaa waan akkana kana ture faayidaan argame jira hiriira kanarraa. Yaa faayidaan hiriirri waa'een hiriirri ammallee yoo rabbi irraa taate kamsaa dhufu kana hiriira qabna. Faayidaan hedduun argamee jira. Tokkoffaa keessattuu magaalaan London magaalaa handhuura teessoo mootummaa naannoo federaalaa mootummaa biyya kanaa hiriira guddaa yeroo hedduu irra deddeebinee goonee jirra. Hiriira kana ummanni keenya baay'inaan bahee daa'imman osoo namne dhiirri osoo namne dhalaan osoo namne irratti argamnee jirra. Hiriira kanarratti dhagamiinsa guddaa argamee jira. Bakka adda addaatitti agartee miidiyaan adda addaa dhimma kana nurraa gabaasee jira. Ammallee taansee agartee keessattuu uggurri ambaasii London gubbaa ta'e suni waan akka malee dhagamiinsa guddaa argate waa maraa irrayyuu yeroo jalqabaatiif mootummaa Itoophiyaa urguma mootummaa sun hundeeffamee irraa jalqabee hiriirri wayyaanee irratti illee bifa adda addaatiin godhamaa ture. Hiriirri ammaa kun ammoo bifa jijjiirataa bifa imbaasii guruu dandeenyu agartee hiriira goonee jirra. Unguriin sun imbaasiin sun ugguramee torbaan tokko nam tokko olin seenu nam tokko gadi hin bahu. Wanni sun haga agartee mootummaa Itoophiyaatiif agartee dippiloomaasii isaanii illee haga iyyan tokko geessisee jira. Dhagamiinsa guddaa argannee jirra. Warri fooreen affee illee dubbiin kun geettee jirti. Itti gaafatamaan dhimma hajaa alaa agartee biyya kanaallee mootummaa wajjin dubbannee jirra. Itti aanaa piraayim ministeera arginee jirra. Pirezidaantii arginee jirra nuun jedhanii jiran. Pirezidaantii agartee Itoophiyaa jaartii sana arginee jirra jedhan. Ammallee Shimallis Abdiisaa illee arginee jirra. Dhimma kana gadi fageenyaan itti dhiyeennaa hordofaa jirra waan jedhaniif hanga ammaa qabsoon nu godhaa jirru bakka adda addaatiin biyyoota hundarraayyuu dhagamiinsa argattee deebiin adda addaa kan kennamaa jiru ta'uu ammallee fuulduratti deebii guddaa eegaa jiru ta'a waan irra geenyammoo isin beeksifna. Tola galatoon. Ayyee dhaggeeffattoota OMN keessummoota nama tokko bakka hiriiratti arge isin dubbisaa amma immoo Kadir Martuu weellisaa jaalatamaa fi kabajamaa Kadir Martuu illee nu jidduutti argama. Kadir anaa dhufu bakka nagaa jiraatti. Ayyee kabajamoo artiist firoomsaa keenya maqaa kee kabajamaa fi maqaa uummata sibbee fi maqaa ilmaan Oromoo wareegamtootaa fi maqaa miidiyaa kabajamaa OMN galatoomis hin jira. Mee Kadir yeroo baay'ee qabsoo Oromoo keessatti gahee olaanaa qabda. Har'a mootuyyuu rooba kana keessa bakka hiriira kanatti si erge. Mee maaliif iddoo kanatti argamtee maaltu jira? Kan gartee qabsoo tanaaf du'ees wareegamees uummata kanaaf waan jiruuf irra guddaa gaa'onnes gubbatti argamneef jaalala ilmaan Oromoo. Kanaaf firii Oromoo pippiliin jaa. Galatoon. Mee yeroo baay'ee wanni uummata Oromoo gadi baase keessattuu ajjeechaa fi hidhaan waan hammaateef bakka kanatti gadi bahe uummanni Oromoo. Keessumaa immoo hiriyaa kan kee hiriyaa akka malee atillee jaalatu uummanni Oromoo illee jaalatu hiriyaa kan kee Haacaaluu Hundeessaa eega ajjeefame ergitee uummanni Oromoo akka malee hidhatti guuramaa jira. Mee waa'ee Haacaaluu Hundeessaa sani mee walitti dhiyeenyi keetii fi Haacaaluu maal fakkaata? Mee seenaa isaa irraa wanni ati beektu yoo jiraate mee yaadate? Waa'ee isa kanaa Haacaaluu jechuun uummata Oromoo. Waan takka waan hin je'ee irraa himu natti dhufa. Akka malee natti waan kana jee waan sanii jee irraa himuun beeku afaan kiyya lugaama dhugaa rabbi. Kanaaf gaa nuti bakka kanatti immoo wanni argamneef wanni nan jedhu
Haacaaluun wareegamee jira du'ee jira gaafni jiru gaafa ummanni Oromoo kun falmachuu dhiisee manatti galee harka maratee gabrummaa dhugoomsee taa'ee hidhaa fi ajjechaa sodaatee hamilee cabee gaafa taa'ee qofa. Wanni guddaan arraan tana wareegamuudhaaf ba'e hidhamuudhaaf ba'e qabsoo eegataate inni taa'u immoo Johaar Haacaaluun du'a sodaadhaaf hime hoggansiisa wanni hidhameef akka isaanitti Oromoon muratee qabsaa'uuf isaan murteeffatanii jiran jechuudha. Kanaaf arraan tan Oromoon akkanatti dammaqee kan kaleessa kun asin shaneedha jiru kun asin kaafaa hojuu kun oppidii hojii olfixu arraan tana duuti Haacaaluu kun hidhamuun gartee hoggansa Oromoo kun tokko taasisee arguu kiyyeetti lafaan baatana keessatti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Wanni amma dura biyya tana keessatti sammuuti jettuuk eegaan biyya keessaa dhuuf Oromoo bakka dhibbatti dhaaba siyaasaatiin qooduudhaan saba Oromoo jidduutti shoorri taphatamaa ture kan diinni wayyaaneedhaan taphatamaa arraan tan Oromoo walitti dhufee tokkummaa isaatiin Oromummaa isaa mirkansuusaa gammachuu guddaa wareegama qaaliidhaan argame. Oromoon kun kalees gaafa nadhii gammadaafaan qabsaawan gaafa isaan hidhaman gaafa jaarraa abbaa gadaafaan hidhaman gaafa gartee waaqoo guutuufaan wareegaman irratti gartee labsaa irratti shiftaadha jedhee lallabaa ture Oromoon mataan isaa. Arraan tana garuu Oromoon bahee mirga isaa falmachuun qabsoodhaan kan dhufe tokkummaa qacalee kana cimsanii gadi dhaabuun hiriira qofarratti osoo hin ta'in uummata Oromoo kana galma keessatti tokko taasisuun uummata Oromoo irra jira jechuudha. Bilisummaan uummata Oromoodhaa hin rakkifne isa kana gaa hangammatti rakkise. Kun eega goolabame eega manni ijaarame qorqorroo irra dha'uun nama rakkisu jechuudha. Mootummaan siyaasaan isaa du'eeti jira ammaanta du'eeti jira. Maakamitti du'e inni ajjeesee shanyii Oromoo walitti naquudhaaf ture. Kunis jalaa fashale. Hoggansa hidhuudhaan siyaasa Oromoo walitti naquuf ture jalaa fashale. Ummanni jalaa fashale jechuudha. Akkanatti ummatni Oromoo bahee cimee falmata jedhee tasa yaadee hin turre. Haacaaluu shaneetu hojjeessa hoggaachuu ilmaan Oromoo lafaan deebisu. Kanaan siyaasa Oromoo diiguudha yaadni isaa. Johaar fa'aa hidhuun isaatu achi gubbaa fuudhee Johaartu akka gartee reefkee hin deemne. Ambotti maal godhe jechuun kunis diigumsa sababa sobaa irra kaa'uudhaan ofiif kan pirezidaantiin akkuma garaanaa gaaromsaadhaa jee ofiif Haacaaluu reefkee adeemsisu jedhanii Johaarii jedhanii sababa san godhachuudhaan ofiif ajjeesanii Johaarii jedhan jechuudha. Meekadir mootummaan amma jiru kun yeroo baay'ee nuti mootummaa Oromooti jedha. Mootummaa Oromooti Oromoon bilisoomee jira Oromoo waan barbaadu argatee jira. Mee akkamiin laaltaati akka artistii Oromoo tokkootitti mee akkam maaltu sitti dhagama maal jettaan ati mootummaan kun dhuguma mootummaa Oromooti Oromoo bakka bu'a. Yeeyyii raroo hoolaa uffatee jechaan nama kunu. Laal inni mootummaan kun yeeyyii raroo hoolaa uffatee jechaan nama kunu malee Oromoodha jechuudhaaf Oromoo yoo ta'es Oromoodhaanis yoo yaada Minilik qabaate Minilikumaa jechuudha. Nuti namummaa isaatiif shanyooma isaan barbaanne mirga namummaa keenya. Mootummaan kun walumaa galatti ofiif Oromoo ajjeesaa ammoo inni sitti baaneef mootummaan addunyaa wanni dhoofeef addunyaa guutuurratti Oromoo wanni ba'aa jiruuf qabxii guddoon ofiif nama ajjeesaa Amaaraatu isin ajjeesee jechuudha. Ofiif ajjeesaa Tigireetu isin ajjeesee jechuudha. Sabaa sablammoota isin ajjeesee jechuudhaan lola shanyiidhaa kan labsaa jiru mootummaa Itoophiyaadhaati. Kanaaf mootummaan addunyaa kan dhagayu hangammatti seera gartee addunyaadhaa kabajuu nama waan taaneef seera waan kabanyuuf lola gaggeeffamuu deemuu fi lola shanyiidhaa kan gaggeeffamuu taa'u itti gaafatamaan isa ta'uu isaati. Waan nuuf isaan jidduutti bu'uu taa'u. Beekamuudha qaba jechuudha. Sabaa sablammiinis kana beekuudha qaba. Ofiif ajjeesee sabaa sablammiidha hoggaachuu nuu miti jedhanii mormachuudha qaba Amaarri. Mootummaadha jechuudha. Tigireenis nuu miti jechuudha qaba. Akkasii jechi lola dhufu kanaaf mootummaan addunyaa akka beekuuf hanga ammatti ajjeefamnee hidhamaa tumamaa hoggansa siyaasaatis kabajaadhaan ifi kan karaa nagayaatiin waraana illee hiikachiisee waamee qajee hoggansa siyaasaa biyyatti galchee yakkamaa taasisuudhaan hoggansa siyaasaa hidhee uggure uummata Oromootis hidhee uggure jechuudha.
tokkolleen hidhaa kan jirre hin jiru Oromoon kan duune tokkolleen hin jiru jechuu keenya nutis kayaa'u kun reefka ka'ee deemaa jirudha malee namni akka kana jechuudha miti nama jechuun akka kana jechuudha miti kana hunda waan tokko goonee osoo hin taane Itoophiyaa jibbinee osoo hin taane Itoophiyaatu nu jibbe Itoophiyaan nu jibbuun waggaa 150 takka mootummaan jijjiirame Itoophiyaa keessatti akka waan raaga qabu takka Oromoo ajjeesu malee mootummaan biyya san keessa mootummaa ta'ee jiraateen jiru kunuu gaafii guddaan kunuu dhuguu gaashanyii mootummaan tokko Minilikni deema Minilikni Oromoo fixeetumaan gorrata sababa biraan ture ammaas Haile Sillaasee dhufu kunis Oromoo fixa Mallasii dhufu kunis Oromoo fixa isaan kun raaga qabammoo yookaan diqaalaa malee Itoophiyaa namni bulchuu hin danda'u takka Itoophiyaa namni nagaa bulchuu hin beeku diqaalaa malee jechuudhaaniin maqaa kee kabajamaadhaan maqaa miidiyaa kabajamaadhaan maqaa uummata Oromoo kana qeerroo sana dhaabbatu kanaan maqaa artisti Firoomsaatiin galatoomiin meeqa jiru dhumarratti qeerroo fi qarree biyya keessa ta'anii falmataa jiran ammoo akkasuma warra biyya alaa yeroo ammaa kana ijoolleen biyyatti rasaas dura dhaabattee dhumataa jirti karaa cufaa jirti mee ati nama argitee jaalatam artistii uummanni Oromoo jaalatu akka artistii tokkotti mee maal laamtaaf qeerroo Oromoo sanii dhugaa rabbii gumaan isaanii bilisummaa kun gootummaa maaliif qabsoodhaa hidhaaf jecha akkuma sumaa yoo jeesan waan mirga keenyaaf ni wareegama ni duuna mirgaaf duudha buudhagaa eenyuntinu du'ee harkata waan ta'eef biyyi Ingiliz kun du'eeti miliyoonaan kufee duutee manatti galuun injifatamuu osoo duutuutti deemuun garuu injifachuu maaliif akkuma gartee irraan tanee kumaan wareegam boru miliyoonaan daddalannee bulla waan ta'eef kanaaf wanni nan ji'ugaa dabalaa bulaa ulfinni keenyaan ja'a gadinirratu inumaa isa bu'aa bahii baay'ee keessanu dabarse rabbii keenya galatanii maaja bubbeen bubbisee jira naarkatti dhaamsuudhaaf ibsaa koo huursaan galaanichaa baay'ee daddabsiise laphee koo huursaan galaanichaa baay'ee daddabsiise laphee koo sanun gargaare waaqa koo galata isaaniimaa hin dadhabu guutuu bara koo jee abjuu baay'ee abjuute diinni koo waa'ee badiinsa koo in abjoote malee arguuf hin dandeenye du'a koo sichiyyuutti fufee ulfina guddaa fi eegama isa kana yommuu argu gaafni gaafaan cafaa gaafa san yommuu argu diinni koo akka daa'ima lafarra daa'ima jedhe galatoomne artisti Kadir Martuu hedduu galatoomne baay'ee si jaalanna bee jidduutti illee dhaggeeffattoota OMN jidduutti qarree takka yeroo baay'ee namni hin beekaa hedduu qabsoo Oromoo keessatti gammaatti guyyaa takka hiriira raafteen beektu mee maqaan kan kennu maqaan koo Nairobi Kaabaa isaan jedhama Nairobi mee yeroo baay'ee bakka hiriira takka irraallee si dhabeen beeku imbaasii gururree as Londanitti akkasuma kun Manchester illee achi kaatee dhufte mee hiriira gammaa irratti hirmaatte keessa mee maaltu sitti dhagama maaltu bakka kanatti akkanatti argite rooba kana keessa aduu keessa ala buluu maratu jira miidhama hedduutu keessa jira wacii baay'ee baasta kana keessatti argite waan miidhaa baay'eetu jira mee maaltu kana si kakaasise wanti na kakaasu an duraanis hiriira ba'aatuma turreerra hiriira har'a miti kan jalqabneerru Oromiyaa keessatti san hiriira ba'aatuman ture hiriirri biyya kana dhufee tanan hiriira naaf haaraa miti hambottis yoo ta'e dhagaanuu kennaniitoo dhagaa dha'aatiirraa warra guddanneedha malee har'a eegalle miti dhiiga Haacaaluu immoo ajjeesanii Haacaaluu erga ajjeesanii dhiiga isaa erga baasanii booddee erga Haacaaluu teessii uummanni Oromoo biyya kana keessa jiru hundumtuu hiriira nagaa ba'aatiirra jira hiriirri nuti baanu kun immoo haqa Haacaaluutuun bade Haacaaluu waan inni ajjeefameeruufiif waan kan biraatiif miti haqa Oromoo dubbate waan Oromoon itti jiru dubbate malee kan biraa waan inni balleesseeru homtuuyyuu hin jiru Haacaaluudhaan ija uummata Oromoodha kan isaan ajjeesanii kana ajjeesuudhaan kan ka'e immoo Haacaaluu erga ajjeesanii hooggantoota siyaasaa hunduma isaaniiyyuu mana hidhaa keessatti naqani isa kanaafidha kan nuti falmannu iddee kana dhufneetoo rooban sodaannuu maalin jennu homaayyuu hin jennu nuuf waan tokkoyyuu miti inni kuni kanaafiyyuu kan nuti gochaatiirra jirru Oromoon hundumtiyyuu eddee jirru wal waamnee baanee kan falmannuufi haqa Haacaaluu hundeessaa argachuuf hooggantoonni keenya mana hidhaa keessa jiran hundumtiyyuu akka hiikamaniif qeerroowwan keenya mana hidhaa keessa jiran hundumtiyyuu akka hiikamaniif warroonni gudeeddaman
mootummaan Itoophiyaa amma kanatti uummattoota ijoollee durbootaadha kan inni qabsiisee poolisoota isaatiin gudeeddisaatii irra jiru. Inni kun akka dhaabbatu barbaanna. Walumaa galatti haqni Oromoo akka argamuufidha kan nuti hiriira kana qopheessinee ba'aatii irra jirru. Isa kanaaf. Mee Nairobi kaati intala Ambootii akkasuma ammootu fira Haacaaluu Hundeessaati. Mee ijoollee Ambootiif ammaan tana akkasuma ijoollee qeerroo Oromoo biyya keessatti argitee karaa cufaa jiran hiriira bayanii argitee rasaasa dura dhaabbachuu jiraniif mee maal dhaamtaati? Ijoollee Ambootiif waan ani dhaamuufi isin bukkee jirraan jedhaaniin uummanni alaa kun hundumtuu isin bukkee jira. Uummata UK qofa miti. Qeerroo UK qofa miti. Qeerroon ala kanaa hundumtiyyuu isin bukkee jira. Namni hojii qabu, namni hojii hin qabne, namni nyaatee too buluu danda'u, namni nyaatee too buluu hin dandeenye, namni assaayilemii gaafatee too tiraanispoortii illee hin qabne ijoolleen olii gadee kaataniitiin deemanii too dhufanii too hiriira ba'aatii irra jiru. Warra afaan isin achi hin qabneef afaan isiniif ta'u asiif. Isin immoo jabaadhaan isiniin jedha. Qeerroo Amboo warra basaastuu isiniif immoo isiniifan hima. Yaa ergamtoota Shimallis, yaa ergamtoota warra wanni isiniifan hima isiniif immoo. Deemtanii hin basaasinaa. Oromoodha isin. Bor Oromoodhumatti haftu. Kanaafiyyuu deemtanii too basaasuu dhiisaati Oromoo wajjiniin tokko ta'an isiniin jedha. Qeerroo Amboo, qeerroo Oromiyaa hundumtiyyuu isin wajjiniin jiran isiniin jedha. Keessumaayyuu immoo qeerroo Harargee durboota Harargeetiif kanan ani dhaamu durboota Harargee qofaaf miti immoo durboota Arsiis isin hundumtuu ammatti yeroo ammaa kanatti mootummaa kana fuuldura dhaabbattanii hiriira nagaa ba'aatii irra jirtu. Isumayyuu warroonni kaanis jalaa ciisuu hin qabdani durboonni bakka kaan irra jirtan jechuudha. Kanaafiyyuu hundumti keessaniyyuu hiriira akka baatanii qeerroo isaan sanas akka jajjabeessitanii qarrees akka jajjabeessitanii dhaamsa kanan isiniif dhaama. Galatoom Nairobi kaaduu galatoom. Aye, qeerroo biraatis as namatti argama. Asii meeti qodiifama wajjin. Eenyu maqaa kan kee? Muhammad Hassan jedhama. Sagalee kan kelee onnaa kaasa mee hiriira har'aa kana keessa si arge mee maal fakkaata hiriira har'aa maal fakkaata akka kanaan dura irratti hirmaatan ammoo maal fakkaata mee dhaamsi ati qeerroo Oromoo biyya jiraniif qabdullee yoo jiraate mee asuma. Yaa hiriirri gaariidha haala gaariin qindaa'ee waan bareedaadha namni as dhufeef sababni isaa sagalee isaa dhageessuudhaa fi rakkoo uummata biyyaa keessa jiruu fi rakkoon uummanni biyyaa amma keessa jiru kun isaaniif sagalee ta'uudhaaf kan yeroo kamiyyuu gaggeeffamaa jiru har'a qofaa mi'achaadha. Kuni bakki amma irra jirru akka biyyaatitti rakkoon biyya keessa jirtu suni waan uummata dhukkubsiteef sagalee uummata kennaa ta'uudhaaf kan bakka kan dhufne kanarratti qeerroon biyyaatii fi dhaamsi ani qabu yoo jiraate abiyyi garba hin daa'in keessaan baane daakutti seenee jira. Garba keessaa hin baane yeroo daaku waan tokko jetti Oromooni namni akka ta'uu dhabe akka hin taane tahaa jedhan. Namni akka ta'u yoo dhabe akka hin taane ta'a. Bakka qabsoo waggaa kanaa fi waggaa afran dabree dhiirota qofaa fi hirmaannaa dhiiraa waliin ni qofatti ture. Barana sadarkaa qabsoon sanbira tartee shamarran qarreen adda isaaniititti dubartiin adda isaaniititti gara qabsootti seenuun kun Oromoon uf isaati waan barbaade san galmaan ga'uuf hanga tokko akka malee akka hin dhaabbanne kan agarsiisudha. Kana jechuun kana keessatti warroonni har'a kaadiree ta'anii uummata keenya ijoollee teenya qarree fi qeerroo keenya duuka deemanii naannessanii qabanii hidhaa jiran kun mootummaan kun hin jigaa mootummaan kun yoomiyyuu ta'ee mootummaan tokko uummata mo'achuu hin danda'u. Mootummaan uummanni itti ka'ee jiraachuu hin danda'u. Garuu mootummaan hin jijjiirama namoonni gandarratti naannoo irratti kaqaamaan wal beekan qarree qeerroo irratti rakkoo har'a waraana itti waamanii gaggeessaa jiran kun hatattamatti yoo hin dhaabbanne ta'e boruu irratti ammoo waliin jiraachuu waliin jireenya irratti rakkoo dhuunfaa walitti fida. Kanaafuu mootummaan hin jigaa mootummaa jiguu irratti shakkii takka illee hin qabnu qabsoo itti jiru kan of duuba deebinuu miti. Yoomiyyuu taanaan wanni of duuba hin deebisu hin jiru. Warri biyya jirtan waan jirtuun waan qabdan kana itti jabeessaa gadi hin dhiisinaati jabaadhaa isin jechuudha. Galatoom Muhammad Hassan galatoom iddoo fayyaa ta'e. Salphina seenaa keessa jiru namichi argitee kalee Oromoo jedhee biyya san qabatee hin jedhe takku waan Tigreen waggaa 27 nun godhin ummata keenya godhaa. Ummata keenya kaan nama afur asittuu boodanii
irratti bahee kijiba godhatti qomatakkaa hin jiranii karaa akkanatti argitee mallaqaan Tigreen dhufeenuma Tigreen namni kun as keessa Tigreen jira. Keessumaa Oromoon akka nama waan tokko akka argitee waan malee deemuu nama hiriira bahuu Tigreetu mallaqa nyaatee Tigreetu bitee ergee Tigreetu akkana godhee jedhanii lolan akkasii oofa. Namoonni godhoo as keessa Greater Manchester keessa nama 4 miidiyaa banatanii argitee uummata irratti lola hamaa gadhiisa rakkoo wayiitu biyya san hin jiru namni qabate mootummaa Oromootu biyya bulchaaraa rakkoon hin jiru jedhanii waan akkasii nama hedduu dogoggorsaaran. Kanaaf kana beektanii isin hiriira bahuu qofaa miti. Tokkoon keessan dabballee uummata keenyaa ta'uu qabdanii yeroo mana galtanii dabballee ta'uu qabdanii uummata keenyaa waa'ee isaa ka feesbuukii qabdan feesbuukii waan beeku. Ka waan biraa qabdan waan dandeettan mara uummanni keenyaa salphina seenaa keessatti dubartii namni ajjeesu dubartii kalee rakkoon dhufee si maatii dhaabata lolli gamaa gamanaa wal lolullee dhaabata. Akka ammootu wanni akkasii hin jiru dubartii hiriira baateetiin jetti ajjeesaaran dubartii hidhaaran dubartii gudeedaaran salphina seenaa ka haganadhaan homa ammaa wanni nu muudatu hin jiru. Nuun asii hamne kun yoo nagaa hamne waan jedhu fakkeenyaaf namni garii nu nagaan hin jiru. Qaamni keenya eega cinaan guban eega cinaan keenya argitee dhabame rakkichi jiraannu. Itoophiyaa keessa saba 80 jiru. Saba tokkichatti diinummaa hamaa nurra deebisaara. Sabni 85 kan ta'e tokkollee waan nama kennaan dubbatu. Saba tokkichatu namni keenya haa dhufu jedhee gad baheetti seenaa keessatti biyya dimookiraasii keessatti namni dhaabbanyoonni gabbaatee fi Jawaar Mohaammed haafanni kamuu haa beekamuu jedhu. Kanaaf wantoonni kun ni dhibbaalan sabni kun warri naaftanyaa kun irra qabullee beeku mataa keenya keessa uleeku kaleessallee isaantu lafarraa nu baasu isaantu akaakayyuu kennate isaantu akaakayyuu kennate akka seenaa dalankoo seenaa aanole harmaa harka muraa aanole galii dalankoo seenaa kijibaatii jedhan akka warri kaleessa akaakayyuu isaan keessatti waa'ee argitee galii amma harka muraa aanole namoota yoo kijibaa wanti yoo dhattee darargee yoo dhattee jettee galii dalankoo daga yaa'ee Oromoo fitanii hiliman hin beekan. Wanni kun marrinuu kijibaa akka biyyiin barreesse wanni godhame kun marrinuu kijibaa hin jiru jedhe. Akka kijiban taane ragaan jiru akka uummata keenya akka godhaanan kakalee dhiisa kakalee ta'a. Akkuma haga namichi kun angoo taphatirraa haga ammaa yoo xiqqaate namni 809 dhumeera. Nama garii waan dhibbanii hin jettan karaa deemu bilee keessa ajjeesanii gatu kareeffatan gireetii maali. Nama garii mana hidhaasii irratti ajjeesaaran. Nama garii argitee oduma inni deemu karaa inni deemurraa fuudhanii ajjeesaaran. Rakkoo akkasiitu biyya keenya keessa deemaa. Rakkoon kun yeroo kanam tokko kan namni poosti godhu qofa argina. Kabiraa bakka namni argite bakka argitee moobaayiliin jirre bakka miidiyaan tokko hin jirre namni guyyaa irraa dhumaa Oromoon dhabamaa jiru. Kanaaf wanni ani isiniin jedhu waa hedduu wanni jennuun waa hedduu wanni gargaaruu qabsoo kan haga dandeenya. Fakkeenyaaf waan garaa jira. Hiriira qofa baa'u teekni gaarii illee wanni gargaaruun hin jira. Maali? Fakkeenyaaf Amaari warri naaftanyaa loobii wanni irra bitaniira. Ameerikaa irratti. Nu'u bituu fi waan socha warri Noort Ameerikaa jiru horii godhu warri duutee keessa jiru nama dhiirri tokko dargaggeessi kunillee horii gaafatan bakkoonni kanaafuu waan kanallee jabaadha waan sanillee irra hojjadha maqaa dargaggoo yuuteetiin horii kanallee waliin namaa erga yoo namni biraallee jaarsolii yeroo baay'ee dhaadannoon keessan jaarsolii jaarsummaan jaarsolii karakkoo qabaanillee jiraachuu danda'a. Namni waan sarara miidhaa deemsisu namni qabsoo kana gatiin deemu jiru. Warri gatiin deemu warra bitame warra mallaqaan bitamee wanta miidiyaa irra baheetiin kijibaa jedhu maraatuun argitee maqaa fayyaa hin qabne
akka gayyaatee warri deemaa jiru dhibaa jedhanii mallaqaan bitamanii turtan. Kanaaf waan ammallee amaanaan hin dhaaman. Tokkoon keessan dabballee uummata keenyaa ta'a. Yoo akkas hin taane, yoo akkas hin goone rakkoo kana keessan jira. Haalli nu goonu ammoo haarsan. Biyya kana keessa taa'anii sochii goonu. Waan xiqqootan haa goonu. Wanta guddaa namni keenya dhumaa dhabamaa lafarraa buurataara. Agarsi gatii biraanuu naggaa hektaara gara 50 lafa irraa buqqisee ardii rabbii fudhate. Wanni argitee weerara kana nurra oofanii fi qabeenya keenya saamuuf, ummata keenya saamuuf, ummanni keenya ka saamamu sun ammoo seenaan isaanii akka namni warra ummata kana madaale. Waan namni jaarsaa isinii hundee jakasaa, waan namni keessaa isinii hundee jakasaa, waan sirna hin qabne hin godhina, waan sirna qabu godha, lubbuu namaatti taraa, nama ajjeefamaa, halkan du'aa, guyyaa du'aa, kan mana qaasitti akka yeroo dhibeef namni walitti dhiyaannetti mana hidhaa tokko jedhan nama 80 akkasii walitti dhiye sanuu yoo fedhan nama dhibame fidanii keessa hidhan akka namni dhuma. Kuni addunyaa irratti waan takkuun godhamne nama dhibame nama dhibee kana gargar ittisan fidanii waliin dhuun seera addunyaa irra nama gaafate. Yeroo namni kun itti gaafatamu ammoo hin jira fagoon jiru dhiyoo jira. Hagarsiif ammoo namni keenya qabamaa jiru namni keenya dhumaa jiru. Kanaaf amaanaa isiniin jedhaa jabaadhaa waliin haa sochoonu walaa gargaarru walaa dhageenyu waan goonullee tartiibaan haa goonu yoo tartiiba hin qabne warra kolfaa ta'an kaleellee kan nu rakkise namoota anama umrii kiyya 50 waa baay'ee isinii himuu danda'a namoota Oromoo akka Jawaar jiru waggaa 40dhaa baaroo tumsaa ajjeesan Haile Fiidaa ajjeesan Dr. Sannaa Iliqqee ajjeesan Maammoo Muzammir ajjeesan Haile Maariyaam Gammadaa ajjeesan namoota argitee Oromoo aboo dhaabatu maraa yeroo maraa ima ajjeesan nama Oromoo ija qabu yeroo maraan ajjeesan eenyuun buluu barbaada nama laamaa waan dubbatu amma wanni Jawaaraa du'u jedhanii isatti ol bahee dubbata yoo inni du'e lamuu namni dubbatu hin jiru waggaa 40 ammallee deebi'anii nu butan kabiraa gaafatti yoo nu keessa ol bahe isallee ammallee deebi'anii ajjeesan seenaan biyya san jiru seenaa akkanaa isinii galee gaaffiraa nadhii gammadaa fi guutamaa hawaasa as ba'an isaan illee dhabaman hin jiran ajjeesan akka itti du'an eessa akka itti du'an hin beekan namni keenya nama Oromoo aboo ol ba'u guyyaa tokkocha namni tokkocha yoo argan isa san hin ajjeesan inni sun haa du'u inni sun haa dhabamu ofii Itoophiyaan dinnannu waliin jiraata jarri kun warri naftanyaa kun aktivistii 30 ol qabata nu nam tokkocha guyyaa tokkocha gabbaanee haa du'u jenneen beeku gurbaa tokkocha waan Oromoo dubbatu isa tokkocha haa du'u haa bal'ifamuu jedha. Kanaafuu tokkota qoobsaatiin amma wannan jechuu barbaadu tokkoffaa uummanni keenya bakka jirtan hundaa biyyaadhaa akkasitti argamtanii jettan guddoo kabajamaa wayyoomaa ulfaadhaa waan jedhanii kaafira qabu qabanii dadhabanii jedhan ummata keenya nurraa du'aa jira ummata keenya biyya nurraa hidhamaa jira awwalee teenya nurraa tumamaa jira dubartoota teenya akka malee gochuu jiranii kaambii waraanaatti guuranii miidhuu jiranii sababa kanaafi akkaataan itti mana gallee deemuun amma booda hin jiraatu kuni gaafa kaleessa ummata keenya ajjeesanillee waadaan nu jalqabnellee kanuma wannola waliigallee kanuma hiriirri ammallee ittaan hiriirri dubbichi akka malee gubbaa hiriirri namoota hedduu hirmaachise kan isa dhugu gaafa agartee seettembaa guyyaa fayyadamanii qophaayaa hiriira kanarratti hundi keenya haa argamnu ummata keenya sagalee haa taanu jechuun barbaada kaanii ergaa mootummaa Itoophiyaatii qabu Abiy Ahmediin Oromoo amma booda jilbifachiisuun hin danda'amu inuma eeggataa jirta malee si fakkaatte malee warroonni si gorsan naftanyoonni si marsan
qilessi gatanii agartee duubaan itti sidiitu malee keessa si fuudhuu hin danda'anii. Oromoon galaana kana afoo hin dhaabatini. Hayyoota keenya gadhiisii jechuu ni barbaada. Ijoollee keenya ta Oromoo ta waraana keessa jiran maali yaa poolisoota Oromiyaa maali yaa humna addaa Oromiyaa ka jedhan maali sinaa dharraan baanee obboleettiin qabdanii ilmoon qabdanii adaadaa hin qabdanii akkoo hin qabdanii hamilee kamiin akka kalee galgala feesbuukii irraa agarsiisanii dubartoota ta'een fuutanii hiitaniitiin akkasit tumtan hamilee kamiin waan akkasii gootan rabbiin sodaattanii safuun sodaattanii ummanni keenya kaleellee miidhamaa jira. Abiyyi Ahmed namaa miti lafallee amanuu dadhabee jira ammaan kana warra ODP'llee amanuu hin dandeenye warra socho'u jirullee sodaa guddaa qaba nageenya isaatiifuu kaardiin takkattiin Abiyyi Ahmed tarkaaftee kaardii waraanaati. Kanaaf waraana ganda mara dhaabaniitu uummata keenya ajjeesaa jiran. Yaa ijoollee Oromoo kaleellee gaafa wayyaanii agartee aangoo irraa darbinu qabsoon keessan qarqaarsi keessan xiqqaa hin turre waan namuu beeku waan ala jiru kun waan mudhataati. Har'a ammoo namicha gogaa Oromoo uffatee naftanyicha nubbahee ilma Minilik abjuu Minilik hojii Minilik karatti hambisee irraa du'e bakkaan ga'uu fi mulqatee nu gabbaa'e kana isin waliyyoon hin taane ofirraa kaasuu waan hin dandeenyeef ummata keenya wajjin dhaabadhaa ummata keenya hin ajjeesinaa jechuu barbaanna. Kaanii qareen biyya keenyaa gara Harargee kanaan jalqabamee jira. Gama Arsiitiin illee itti daramee jira. Waraabessi amma nyaataa jiru shamara jedhaan jiru dhiira jedhaan jiru maanguddoo jedhaan jiru xiqqaa jedhaan jiru nama maraa nyaatu jira. Nuti waraabessa kana kan ofirraa kaasuu dandeenyuun yoo tokkummaan kaanee osoo jaarsa xiqqaa guddaa hin jenne qabsoon waan ta'uu danda'uuf dubartoonni keenya hiriira bifa wal fakkaatuun Oromiyaa mara keessatti bifa nagaa qabuun siinqee keessan qabattanii kan nama tokko hin arrabsine kan qabeenya namaa hin gubne agartee nama tokko waa hin jenne akka yaatanii fakkeenya qeerroo Harargeetiif qeerroo gama Arsiitiin jalqabame akka taatan warri gara dhiyaa warri Amboo warri Gincii gootummaa keessan beenna ammallee waan isaan kana godhaniif illee beenna waraana guddaa achi naqanii akka isaan manaan baane godhanii gamanaan gama Harargeetiif Arsii qofa agartee fixaa isin mana dawwanii akka waan Oromoon amantii wal qoodduun fakkeessuuf waan san godhanii kana garaa jalaan wal beennaa hanga dandeettaniin bayaa karaa cufaa yoo jettee qeerroon labsii dabarsite gabaa lagannaa yoo jedhan gabaa lagannaa hojii irra oolchaa mootummaan kufee jira. Mootummaan Abiyyi gaafa inni kufee gaafa dubartii siinqeetiin deemtu dhaane ammallee gama diinagdeetiin baankiin Itoophiyaa mallaqa qabu ammaan kana hojjettoota isaatii kafaluu hin dandeenye. Baankii daldalaa Itoophiyaa jedhan amma kana godhattan maallaqa argatuu hin dandeettan. Isin warra jirtan illee maallaqa keessan karaa adda addaatiin ergaa baankota Oromiyaa fa'aa ergadhaa malee ergattan illee baankii yoo ergitan isheen illee maallaqa uummata keessan gahuu hin danda'u. Akkasi beekaa ummanni keenya bakka irraa baane maratti ganda irraa baane maratti wal gaafannee madoo keenya ka jiru nama keenya ka madaa'e akka beennuun keessaan namni bakka bayee wal beeka amma ni fakkeenyaa fi bakka itti lafedhee eenyu madaa'e eenyu midhamee ni beeka akkasiin quba qabaannee namoota keenya madoo keenya haa yaalannu maallaqni nu agartee asitti ol kaannee baankii kaannee bira teennu nu haqa saba keenyaaf hin fayyadne faayidaallee nu hin qabu barakaallee nu hin qabu bifa agartee dhiigii qabuun mallaqa keenya baafnee ummata keenya ka rakkate ka madaa'e ka beela'e haa qarqaarru hiriira irratti haa argamnu waan dandeenye tokko keenyaan haa godhachuu barbaada. Hiriira ammaa asumarratti akka xumuramu koree qilleensituun naa himaa jirti. Wanta lafa qaba. Qeerroo gizee dhaqqa qeerroo mee goota gizee dhaqqa qeerroo. Goota meeloo dhaqqa. Mee walitti qabuusa. Hero gitu. Arre gitu. Hero gitu. Arre gitu. Amile ke sampai nama kita. Amile saya berada kat sini. Akan mesti kita apa tu hira lagna. Arab melos mara semula ini lagi ya. Kami simmat ke sana. Aku mama.
London irratti hiriira London irratti argamna. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Hiriira biyya keenya keessatti qofa qophaa'uu osoo hin ta'in osoo dandeenye hiriira biyya biraallee deemnee hirmaachuu barbaanna. Kanaafuu hiriira London gaafa London irratti qabna waan ta'eef akka nuraan akka isin jedha hedduu galatoomaa qeerroon nu boonsitanii jirtanii isiniin boonnaa galatoomaa. Agarro jirtu, karre jirtu. Galatoomaa. Waan saniin jedhu waan harkaan qaban beektan. Wanni xiqqoon harkaan qabu namni beekuma jira. Ulaa cufaa. Duguugga sanyiin nur jira. Sanyii duguugga Oromummaa tun addunyaa irraa dhabamtu waan jedhanii murteessanii jira. Abiyyiin akkas murteessa moo rabbiin murteessite. Murtiin tarabbii malee nama hedduun taatu. Abiyyiin waan murteessu Oromummaa waan jedhan addunyaa sanirra dhabamsiisee akka maarteet biyya irra dagaattee qabeen Oromoo qachuudhaan xawwiin isaa akkas taata. Harma dhugaa. Yaadi Abiyyi akkasiin moo akkas? Yaadi Abiyyi akkas. Akkasiifu fula ta'e inni qabnu, fula rabni qabnu, fula itti wanyaanne dhunni qabnu. Namni isa du'u jiru fula itti wanyaanne dhunni qabu. Akkasiifu iyyuu guyyaa kudhanii hiriira London jira. Hiriirri London sun namni tokko akka irra namni nam fayyaa dhabee siree ciisoo hin ta'in wal bira ejjine rakkoo ta'e hin ibsanne addunyaan nu haadha geessuuti. Yaani qarree dhumuu jira, jaartii dhumuu jira. Niitu ulmatuu jira, ciniinsu qabdu ciniinsu deemtutu jira. Ijeessanii gartee awwaan nu dhowwan jiranii akkasiif iyyuu hawal dhageen nuti hawal jala owwaan nuti namni hojja wal jala owwaatiin oman ta'anii rabbi nu haa milkeessuti rabbi nu haa ulfalchu akkasi saniin jedhaa horaa bulaa akka man nagaa dibaata man nagaa gala abduun isanin argini mara nagaa gala walkul khayr maan nu saniin jedhaa galatooma nagaan gala wal argaan gaafa London guyyaa